السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشمار كفونا كم جرتني هردوتا في دعوة تسانتي ورشا هندو مكيس نبك مجرتني في أك مجرتني تنجين نكوسنا رك وجاه دس دبي دبيتين جرا حد لما مالك أبتل تجون كيسن هنا فوق وانا دورة ترجتني في أكو ما تدور رت درس نجت في جالتي وان تايرو جواب على في كراك الله تيت نجت إني فردينك أماكننا أكاسما سمو وروني هنكن ديجا كبدا ولا ما قالت إيجار سك أماكنك كرسي ساي كتت نجت درتي فيك أول ما أنا فردسو كبدا سن دبيتين جرا جت شولا أكو ما دورة ترجتان كناني إني جل كبرت ترجتان كوني aannan harcee jechuudha yookiin immoo paawudarii jedhamu sanidha. Inni kun immoo sukkaara kun dhadhaadha. Inni kun immoo tuyyuu shorbaa garbuu jechuudha. Obboleeyyan kiyya namoonni hedduun na gaafataa turtanii yeroo baay'ee shumfaa yookiin immoo tuyyuu kabtanii ooteesis jedhama. Maqaan isaa bakka Ingiliffaan ootees jedhama. Kabtanii leen jedhama akkuma irratti argaatiin jirtan kana inni kun bifa lamaatiin kan gurguramu jechuudha. Viidiyoolee andura irraa hojjedhe irratti namoonni hedduu na gaafataa turtan maqaan isaa maal jedhama yookiin immoo isa argana suuqii kamittuyyuu hin argama. Inni kun gara biraatiin shorbaa garbuuti. Kan biyya keenya kakkamee gurgurama kun immoo waan daakkamee bisanii qayyaramuu danda'a malee shorbaa garbuuti malee homaa garaagarummaa tokko hin qabu jechuudha. Kanaafuu warroonni na gaafataa turtanii fi isa jalqabarra jiru suuraa namicha ofirraa qabu kanallee argattanii fi isa garshaa diimaa san keessallee argattan rakkoon qabu jarri lachuu tokkoma jarri lachuu garbuudhuma isiniin jechuun barbaadetti kakkaameetidha kan gurguramu hundeen isaa garbuudha. Kana fakkaata suuraan isaa suunfaan yookiin shumfaan jechuu kiyya shumfaan jedhu isa kana isiniin jechuun barbaada. Osomaanii gara mata dura tosaachi isin dabarsin dura namoonni keessattuu gogiinsa garaa qabdanii mana sagaraa torbetti al tokko deemtanii fi hedduu torbaa kana akkasuma humna namaa dabaluu namoonni hedduu keessan dhuftanii an hanqina dhiigaan qaba. Dhaabadhu ardinnaan suurti gaafilee hedduu na gaafataa turtanii kanaafuu hadhaa kanneen akkamitti akka itti irraa fayyadamtanii fi akkamitti akka itti fayyadamtanii qabadhee isin dhufeetiin jira jechuudha. Akkuma isiniin jedhee jalqaba irratti inni kun shorbaa garbuuti. Inni kun immoo dhadhaa kan mana dhabdanii rakkoo tokko hin qabu. Dhadhaa zibda jar jedhaniitiin gurguratan osoo argattan isaanillee itti fayyadamuu dandeettanii jechuudha. Aannan kun garuu niidoo kana osoo argattanii eega waan biraa itti hin dabalini jara kanneen lama walii fayyadamuu eega barbaaddanii niidoo kana osoo fayyadamtanii hedduu tokko bareeda yookaan immoo aannan harcee kana jechuudha. Jara kanneen lamaan ganama illee dhugdan bareeda irra caalatti sa'aatii booda dhugdanii qaama keessan ijaaruu fuula keessanii morma jalattis jechuudha. Amma gara hojiitti seennaa jalqaba bishaanii fi aannan walitti danfisnee walitti deebiname. Aannan reebisniin jedhu sunii fi bishaan akkanatti bifa kanaan walitti dabaleetiin jira. Aannan kana sirriitti danfistan jechuudha. Aannan yookiin immoo aannan harcee kan reebisniin jedhisanidha. Aannan kunii fi bishaan kun erga danfeetiin jedhee boodarraa harcee garbuu yookiin immoo shorbaa garbuu sanatti dabaltanii kiiloo bifuma argitan kanaan aannan sirriitti danfee jira jechuudha. Aannan kun erga kanatti danfeetiin jedhee booda akkuma isin barbaachisu shorbaa yookiin immoo kikkii garbuu kana fiddanitti dabaltan jechuudha. Fakkeenyaaf amma maankaa 2 yookiin 3 qofaan kan fayyadamu haguma isinii ga'u nama baay'oo ta'eetiin jedhe sababbiin isaa garbuun kun hedduu tokko barakata hedduu shorbaa irratti sa'aatii bilchaatetti hedduu waan barakatuuf amma maanka 2-3 fayyadama jechuudha. Maanka 2-3 kun booda dhume isaan agartanii burcuqqoo 2 akkas ta'a jechuudha. Sirriitti barakata. Kanaaf nama tokko burcuqqoo tokko fayyadama waan gahaa ta'ee fi walumaan meelaalla. Bifa kanaan yoo inni sirriitti waan nyaateetiin hin danfeetiin jedhe garbuu kanatti dabaltan jechuudha. Biyya keenyatti kan inni irraa hojjetamu bishaaniin hojjetama shorbaanii asitti immoo aannanii wanta hojjedhee fi furdinaallee waan barbaadanii fi aannan kun yookaan immoo aannan harcee yookiin niidoo paawudarii jedhama biyya kanatti afaan arabiitiin illee akkasuma jedhama. Kanaafuu isa kana waan hojjedhee fi garaagarummaan isaa kanuma isiniin jechuu barbaadeeti akkasuma immoo inni hedduu tokko qaama keessan ijaara kun lamaanii. Garbuun kun duras bilchaatee jira waan ta'eef waan baay'ee ibiddarra hedduu tursiistanii qabu walakkaa qofa tursiistanii hedduu gahaadha jechuudha. Biyya keenyatti sa'aatii hedduurra tursiisanii kun immoo warshaa keessatti hedduu bilchaatee daakkameetiin waan dhufeef sa'aatii dheeraa hin gaafatu. Akkasuma obboleeyyan kiyya viidiyoo dhengadda dalagaa irratti maal jettanii na gaafattanii viidiyoo dhengadda dalagaa irratti jechuudha. Namoonni hedduun kan asiiraa muuzaa fi akkasuma hojjololii yookiin lawuzii jedhamu sanii aannan wajjin asiira irraa hojjedhee ture achirratti namoonni hedduun deddeebitanii gaafii na gaafataa turtanii gaafiin keessanillee garbuun kun akkamii hin ho'ifamu osoo ho'ifamee itti goonaa jettanii hedduu na gaafattanii garbuun kun akkuma isiniin jedhe dura warshaa keessatti hedduu bilchaatee yookiin ho'eetidha kan dhufu waan ta'eef bishaan ho'aa qofatti xiqqoo dabaltanii ho'istanis rakkoon qabu yookaan garbuudhuma kana xiqqoo isii ibiddarra ooftan xiqqoo isii jechuudha kikkii amma isinitti argisiise kana
ibiddara ooftanii achi booda asirra dabartanii asirra wajjin guutanii dhugdanii rakkoo tokko hin qabu. Isin jechuun barbaada bifa kanaan sirriitti haja kaachakuu asirratti bilchaatu eeggatanii dhadhaan ittiin dabalamne sukkaara ittiin dabalamne waan ta'eef sukkaara dhadhaa suutatti dabalanna. Isin jechuun barbaada bifa kana asirra illee gootan hedduu tokko bareedaadha. Muuza walitti dabaltanii wanta akkasitti hojjedhee fi namoonni hedduun warroonni daa'imman guddistanii nu mijaatu. Nuti warra daa'imman guddisnu yeroo baay'ee akkana daffisnee isin fayyadamuu ni kushiina seenuu hin dandeenyu. Kushiina seenuu hin dandeenyu ranaan jedhaatiin hin turtanii fedha kanaan viidiyoo sana akkasitti asirra godhaa fayyadamaa jedhee kanaafuu ho'istanii osoo isin illee asirra gootanii fayyadamtan obboleeyyan kiyya wanti irra shakkitan tokko hin qabu jechuudha wanti kun. Wanta dura bilchaatee dhufee fi amma inni argitan kun dhadhaadha. Dhadhaatti dabaleetiin jira. Dhadhaan kun dhadhaa baqsameetiin hin jireedha. Warri biyya ormaa keessa jirtanii dhadhaadhuma aannan kireem irraa boosanii kamataatiif duraa hojjedhee jira. Isan jala gaddeemtanii ilaaluu dandeettanii dhadhaa sanis baqsuu dandeettanii yoo biyya irraa isin dhufe biyya irraa isin dhufe yoo biyya irraa isin dhufin immoo zibdaadhuma jarri jedhan san basitaniitiin yookaan osoo basin illee maankadhaan fuutanii keessa buustanii itti fayyadamuu dandeettanii. Laazim dhadhaa baqeetiin hin jedhee yookiin kabiyyaa isin hin barbaachisu dhadhaadhuma zibda jarri jedhee itti fayyadamu san isuma san fayyadamtan jechuudha. Wanta akka rakkoo tokko hin qabu. Waan dhadhaa qabaachuudha. Dhadhaa wanta itti godhu faayinuma urgaa'uu faanuma mi'eessuuf malee hiika biraan qabu inni guddaan aannan niidoo yookiin paawudarii makanaa fi isa kana jechuudha. Itti aansee sukkaara itti dabalattani. Sukkaara warroonni dhibee sukkaara qabdan hedduutti xiqqeessa obboleeyyan kiyya. Warroonni kuwwan immoo sukkaara wanti sukkaara qabu furdina qaamaatiif hedduu barbaachisaa waan ta'eef iyyuu haguma isin barbaachisu yookiin haguma isin ga'u tokkotti fayyadamtan jechuudha. Kana yoo jedhu baay'eessa fayyadama jechuu kiyyaa miti. Sukkaarri dhibee hedduu namatti fiduu danda'a. Dhibeelee hedduu nama saaxiluu danda'a. Kanaafuu haguma isin barbaachisu namoonni jaalatan akkuma jaalatan itti dabaladhaati. Irraa fayyadamaa isiniin jechuun barbaada. Bifa argitan kanaan akka bilchaatee jira. Inni biraa immoo zanjibilaa fi qullubbii yoo barbaadan itti dabalachuu dandeettanii akka shorbaa biyya keenyatti nu haa urgaa'oo jettanii garuu warroonni mana arabaa jirtan hedduu nu mijaatuun takkasiisa waan naan jettanuma karaa salphaadhaan waan fayyadamtan irraa hedduu irraa hambise malee foolii waan qabuu fi mana jiraa keessatti waan dalaganduuf waan jettanii hedduu obboleeyyan kiyya keessan dhuftanii nattaatanii nan beekanan hubadha. Jiruu biyya ormaa walumaan akka keessa jiru argu kanaadha. Kanaafuu rakkoo tokko hin qabu kinuu haala kanaan sirriitti bilchaatee jira. Hedduu haaluma isin argisiisaa jiru kanaan malee daqiiqaalee mummuree hin finne yoo isin jedhu baay'ee sa'a dheeraa hin tursiisne isin jechuu barbaadeeti. Sa'aatii dheeraa hin tursiisna walakkaan qofti gahaa akkuma dura isin jedhetti bifa kanaan sirriitti bilchaatee yabbatee jira. Akka marqaatitti illee yabbistanii itti fayyadamuu dandeettan. Garuu immoo akka shorbaatti osoo dhuddanii irra bareedaadha. Akka shorbaatti akka manqoo jedhe kanatti kunoo soo hojjettanii habbistanii tiniini shorbama biyya san fakkaataa lubbuun teessanii yookiin qaama qalbiidhaatti gammaddanii dhuguu dandeettan waan ta'eef iyyuu yookaan immoo akka isin jedhe kanatti hin yabbistanii erga yabbistanii booda maal gootanii muuza kukkuttanii fiddanii muuza wajjin illee nyaachuu dandeettan jechuudha keessa naxxanii walitti dabaltanii nyaattan maashaallah hedduu tokko bareedaadha inshaallah viidiyoo ittaan irratti isallee ittiin isiniin hojjedha jechuudha. Akkasitti itti fayyadamuu dandeettan isin jechuun barbaada obboleeyyan kiyyaa hanga xumuraatti wajjin turaadha. Amma irraa xumureetiin jira. Bifa argitan karaanii shorbaan kiyyaa hojjetamee xumurameetiin jira jechuudha yookiin arjaa jedhama afaan biraatiin namoonni biraa jiraatan akkasillee jechuu dandeessanii. Kanaafuu bifa argitan kanaan akkanatti xumurameetii jira. An akka shorbaatti hojjedhe durallee isin himeetiin ture habbisee akka shorbaatti fayyadamuu waan barbaadeef akka shorbaatti malee akka nyaataatti miti amma walumaan burcuqqootti buusnee ilaalame reef maanka sadii yookiin akkas qofaan fayyadame akkuma argitan kanaanii wanta burcuqqoo lama ta'uudha shorbaan kun waan hedduu barakatuuf burcuqqoo lama akkas hin ta'a jechuudha baay'ee barakata maashaallah tabarakallah rahmaan hedduu barakataa kinoo bifa kanaan akkuma argitan kana maashaallah hedduu tokko namatti tola. Faayidaa garbuu tokko lama jedhee isinitti himu hundumti keessanuu namni Oromoo taatanii dhalattanii miti sabni biraatu biyya biraatittuu garbuun faayidaa akkam akka qabu hundumti keessanuu hin beektanii daa'immanis hedduu tokko kan fayyadu jechuudha keessattuu inni kun osoo bifa kana hojjettanii nyaachistanii kanaafuu qaama namaa ijaaruu lafee namaa jabeessuu biyya keenyatti yeroo ramadaanaa hedduu kan fayyadamanii garbuudha shorbaa isaati kun immoo tuyyuu akkuma isin jedha ananis qabaa hedduu obboleeyyan kee hedduu tokko isin fayyada warroonni keessattuu mataa sonaan zooraa dhaabbachuu hin danda'u hanqina dhiigaa irraa ka'uudha hiika biraan qabu sababbii biraatii miti akkasuma fuula kiyya kana keessa naqadhisaa mormi kiyyaa hedduu ani marraa hedduu qal'oodha jedhan obboleeyyan kiyya hedduun koomentii jalatti nan arga
Kanaaf bifa kana yoo fayyadamtanii jettanii qaama guutuutu isin hin jedhee qirsi furdinna jedhu borci yookiin immoo bakka isin hin barbaanne kalirraan furdachuu akkas hedduu osoo hin taane furdinna fayya qabeessa qaama ijaaramaa akka biyya keenya keessatti ta'uu danda'a. Kanaaf warroonni wantoota garaagaraa fayyadamtanii qirsiin qaama keessanii yookiin qaamni keessanii isin jalaa hin jedhee bifa kanaan fayyadamtanii furdinna fayya qabeessa furdachuu dandeessanii. Viidiyoon guyyaa dhati qabadheetti ni dhufe kana fakkaata ture. Tanaan duras viidiyoo hedduu hojjedhee ture. Hedduu jennaan hedduu waa'ee dhuba furdinaa kanarratti waa'ee fayyaa irratti coggaarraa dhukkubbii marsaa laguu waa hedduu irratti hojjedhee jira gaddee malaalaa warroonni asmii qabdanii. Kanaafuu viidiyoolee hedduu kan isin fayyadu warroonni gogiinsa garaa qabdanii kana xiqqooma nyaatan garaa isin bokoksu kan nyaata isin dhoogu viidiyoolee hedduu maashaalladha. Kanaafuu laayikii godha obboleeyyan kiyya. Laayik osoo hin godhin hin bayinaadha. Turtiin keessan turtii gaarii isin haa ta'u galatooma alfaadha.